maalaka nama dhaguutii muciftaan mucaa kee gabbaadhuudha. Maala akkuma nama dhalchisan akka darbu jechuudha. Beeloo hin argamu. Sitti dhaga'amu. Yaachuu lafa irra deemuun. Hanga kanaatummaan gaffii deemu ofitti darbutti bara. Bu'aadha jira mee baay'inaan gaafadha finniidha. Iddoo walii ta'an nyaatamu. Hello, Beeka. Eessa jirta? Gibbii jalan jira, asuman jira. Hallee abbaa saddeetii fi daabboo nuuf dhiyoota. Maallaqa hin beeksaan isirra ergaa. Ayyee hoggaan achi geessi min dawala. Ayyee. Beeksaan jira yoo? Asuma jira garuu inni beektaan haa. Baruu dhufa. Gaafati kaawwalle sheexaan irra beensa akkam takka dhaata. Amma ammatti himnee miti. Jaalamu fa'aa booda dhufee mati. يا أخي يا أمجا وما ربي خنامو وانا جاي بابر Mee daabboon boo? مين ديزي دابو مالا تيجي عندك أركي هوكا يسين نبرقيسو مچو أكا يسين تيم شغغك 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 يتانا درغا كتة بيتا أنا اللي انجلاس غرغلي شغغك شغغك يتا جلد أچبو دغا من متني فرقين رام فدغا قلبي نفوته والله ما نقول قلبي نفوته مالا غور पर उमर भी खनामो अके इतनी तलचे सिला अगरते है पर वो मत का गाबर रानम बिजनेस इंजे पर गिजी खरा खन दे गक शक ना महिदन नो जिनारा का मुझे जो Aaya. बाका हस्तिन फरक है Saroo kiyyaa maal haasa'u? Meechisi gaa? Manaama maali annaan galle bara. Abse saayiba kiyya isin beekan. Jinni agarti. Kai daabboon hin beekottu. हाय कोई Akka biyyattuu hin jirtu bara ammas. an khale sogda gize nyaata khale gotan sogda be khibriti deme biten dufne Dhugaa isaati. Haalee hoggaana nyaata dalagu isaa deemee bitee haqa qaba. Hai. Ni qaafatu gaa dhugaa isaati. Dhugaa isaati hoggaana nyaata dalagu Yaa qaasaa kana afaan gochoo godheela. Boo waasiimuun maallaqa kana bar. Hai. Qabatti fitu jira seetanii. Jenejjenee itti urkee kijibeetii fitu jira bara. Oh shit! Maal? mal Haraam nyaachuu jirta hangarra? mal Hin dhageessu beekaa akka hin dhageenyeessu godha malee. mal je Deem reediyoo banii caqasi boo. radio kham Reediyoo harar deem banii caqasi. mal radio harar jira waate Dindiririn kun reediyoo harar. Reediyoon harar maal ta'e? Nyaachisuuf jira kajoosan. mal ta'e radio harar eenyu haram jilaati Maallaqa shamarran Suudii itti laffa'anii dalaganii huurkaa kaayyoo isaaniitiif bakka manarraa bahanii dalagan as taa'ee inni karaa gabaabaadhaan sin jaaladhaa jedhee sobee dubartii hoggaa maallaqa irraa nyaatu kun xiqqolleessitti mul'atu. meus beekaa dubbiin tun dhugaadha Kun waan haaree immoo isiniif. Papa qoy. Gizee maallaqa baasee isin kan dhusan. nuti Hojii mootummaa. nuti Na dhageeffadhu gizee maallaqa baasee isin kan dhusan. Hojii mootummaatiin hojjedha. Wayim kaambaanii piraayiveetii kiyyaatiin qabaame. maal jechuun nuti bari nuti wanni dhaa bari nuti hoggaanuu kanatti fuuneetuma bituu malee maaliif beene bakka irraa fidde Duuba abbaa kiyyaatu Ameerikaa jiraame. Isaatu wanta naa godha. Akkasii beekaniimi. Sanuu akkanuma waan gaarii godhee takkatti yoo ta'e isaasa. haay Kiyyaa an arraan booda waan ati deemtuun hin nyaadhu haraama. Waan ati maarree goote hin nyaadhu irra booda. Sirraan hin ta'ine haa siin beekaa. Maanarraan hin ta'in jechuu keeti waan birootiin miti kun. Silaasi taate silaate akkasitti irraa buuste nu nyaachista ture. Xarrakkee. Haawwa kiyyaa qorqorroo. Waan inni itti hinaafuun dhabee kanatti hinaafaan. An iddaan haraama namarraa kanatti mala olii gad baasee nyaadhu. Uffata qullaa yoon shiguxii hiyyeerraa fadhee ganda keessa fiigaran haa dhiyaataa bara. mee dhaabbadha isin lamaanuu akkana qarooma keessan kaanii shentiroomaa kan irratti hin bayinaati maaliif bilaakboordii isin barbaachisa wal barsiisuu gartee dhaabbadha Haawwas meeqiyyaa waatiyyo hoggaan inni fardii of sunnaa ofu takka keessaatis. Profeesara keenya.
Hayyee use Mr. Asraggixoo. Saayee maal jechuuf adda fuula kanaan si Dhaabaddaa bal'aa. mee dhaabaddaa mee us mee abse mee us wanni isin gaafadhaati. Amma dhugumaan dhalaa jala jalanii maallaqa irraa buusuun haraami. 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 Xiyyaa kana bakka maallaqa irraa fide osoo hin beekne usnee irraa fuunee nyaachuutu jira si galee maallaqni kun haraamii haala alatti hin beekne nu badii qabaa warra. Kana bara kana kara biinchoo jeene isaa fidee karaa mi'aachu. Usaamii dhalli isaanirraa hin nyaanneeti. Nyaadde. Hin nyaanneeti yoo. Kana alaaliin see nyaadde. Haraamiyaan waan kana keessa sii seeneetiin fidu jira. Moohaa ittiin jira maallaqa kana. Anti maaliif beekna akkatti fidde? Nan beektu hin beekun jaalattee waliigallee na argu jirti. An dheeraa, an gabaabaa, an diimaa, an gurraachaa nan beektu. Osoo nama kaayoo qabu taate warra isaaniitiif waan kana ergiti ture. Maal godhi naan jettanaan? Maaliin godheen? Shit. An beektaa? Ani hin beeku. Yoo haraama ta'e itti gaafanna haa biroo sheekatti gaafanna. Sheekallee ta'uu baatu ijoolleen nurraa beektu jiraame itti gaafanna. Akkamitti? Kun akkamitti itti gaafachuu qabna waan akkanaa kana. Egaa ati akkamii garuu haraamete? Wanta waan ta'eef illee godhaddees. Nama kijibuun haraamii kijibee irraa fuudhu jira. Usmee ati waan akkana hin beekne hin godhatinaa. Hay waan kana waan qabdu. Haa'oo dhagee ammaan tana gartee hin jirjiirin hamee itti gaafannaati. Eenyutti haa gaafannu? Meeqaan noo maali? Komishaniif. Komishinii si bira jira. Bakka komishanan tana kuma takka takka naaf bira hafanii takka 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 nyaannee beekaa dhagee kun takka takka noo kan takka takka tana nyaanneeti sanboota Laanna haraami walaayime itti gaafanna. osoo nyaanni hangaafe kana kan dabare aannan ganna qabeen bare qabatan. Haraami walaalii sheeka takka dheedhii. Yoo nyaannee itti Yoo gaafanne eenyu gaafanne irra yaadama. Itti gaafanna dura firra. sheeka bira hin deemne nooma beeku bira deemne. Namni hundinuu areeda qabaateef sheekan ta'u. Jechuun gaa amma namni xiqqoon irraa beekan nu ibsuudha ibsu. Areeduma xiqqoon irra qaba malee. Qaanyii taagaa amma sheeka guddaa bira akkamii waan akkanaa ta'e jedhee sigalee ibsuu bira deemne gaafanna akkamitti. Hawwatu garuu nyaannee deemne. Namni keenya kan warra areeda dheeraa qabu laalee sheeka jee bira dhaqaa. Ibsuun kan mena. Ibsuun sheekaan biroo artiidha artistiidha biroo. Dhahinee gaafachuu kan akka Isa gaafanna. Garuu namni dhiyeenya kana areeda qabu dhugaadha. Kamtu areeda dheeraa qaba anis ani turre sheeka jaa. Biroo raapparoonni nu areeda baasuu eegalanii jiran. Hin agarree? Saniifuu ammaa dhahinee bakka itti gaafanneeti malee osoo ittiin gaafanne hanguma hafe kanaaf irraa dhaqqabanna. Amma haana jedhamu. Nu yaasa. Mana dhiyeennee gaafanna. Jakkataa yoo fudhate alli ni qabbanoo itti beeka. Waan kana wanti godhaaban ni qabata. Hay. Amma lafa laata. Iji kee barsi lafa. Yaaree bultana nyaata akkan hin binne na goote sanaar. Wayi jetti. Hukumumtu waan isin gidi agartu ni beektani. Waan babbareetti malee na agartu. Iji teetan barsi Kana agartee. Holqota kuni qotti bara. Ani bareedisa. Wallahi bareedisa. Bimbisi. Bimbisira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oromoodha. Aanaan maqaa qabamu. Faamee isin afaan nyaata. Dhahisanii wal nyaatanii. Deemtee eeggachuu jirta? Dhiifama ijoolleen tun itti nama rabbachuu jira. Maqaan eeggatu. Dhiifama ayyee. Chokolaata nyaatti garte? Chokolaata nyaatti. Jaani bareetti. Ni bareedi. Akkamiin godhu? Annin qaanfadhanii sodaadha. Cindaabbadhu. Mama. Hii naan jetti. Maali qabbanaa si deega. Hii naan jetti. Amma isin waan nama gaafachuu deemu jirraami. Asirra galti bakka beekeetiin jira. Waggaa galte kan hin dhiifne siin beekaatii deem dubbisee maantan. Aboo ganaan hin dubbisaa dhiisaa. Asirra galti. Salaamu alaikum. Obboleettii asumarra galtaa? Meeqaffaa galte? Keessa dubbisisee moo kana hin deemne qalbii fuudhu. Asirraa akkana farraa godhu. Sirraa godhu? Thank you. Agarteera afaan biraa siyaasa hojjetu. Boo? Dhufteeru? Fedhe mala. Baay'ee. Silaa amantaaniif noof kan beektaa?
Amma halaali jaane kam hala kana. Halaaluma ugaan Halaaluma ta'uu qaba osoo. Garuu yoo kun halaaluma yoo ta'ellee kadabre san halaal. Kadabre halaali garuu kan osoo hin beekin nyaanne mi. Eega. Ijoollee ta'uu osoo hin beekne godha. Waan kana wayii naati yan. Hay. Waan kana Ni deebite. Ni maal hin jenne. Mee jaalladhaa ni gaafannaa mi. Dhaabbadhaa ni gaafannaa. Waan guddaadha. Kunoo laalachi jira laala. Fagoon jiru hotta. Ibsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagami. Ya kam. Warra aja takkan nu gide. Maali si? Aja guddoodha. Fagoon deemnu si habire deemaaree ne do. Ya kanaatu. Kanaatti. Ya kanaatu. Tokkoratti haa himu maali? Ana sitti ya baka usana ittima. Dhaabbadhaa kaa nu nyaachisteemi. Dhalaa biyya arabaa janajeneeti maallaqa ergis. Jana gisee tunaan galle. Yaa bakka asin jaalladha jeeni maallaqa ergisiise. Gisoo baay'ee cuqate. Itti kijibaa. Maallaqa ergisee maallaqa san nuti nyaachisa. Nuti bakka inni irraa fideen beenu nyaanne. Maalaan kun naan dhufne ba. Itti haasawee walii gallee na argite. Ati itti haasawteetti walii haasawtee si argitan. Wal taatanii. Amma haraama maalaalee. Nyaate Si haraama. maal taatiif? Wal jaalladha. Takkan taatu. Numa sobaa jechuun. Jaalala sanuu ta'u kijibaa. Ammaa tana jechuun jana ammaa tana kijibaa jechuun sobaa Ta'eetta jechuun. kijibaa tane. Si maal jettanii? Barta Nuti qaba. haraama inneen ani garuu Takkaa ani. miti bar. Galgala kan abba sadii afur faadhaaf dawwala hundanuu jaalladha. Asiis ni qabu. Saudi Arabia. Amma takka haasa'u jira waan takka qofa haasa'u. Ni obsaa. Nuti nyaachuun haraami walaal. Galatoo maalatti himtaniimi? Ati waa si gaafadhu? Naggaadee jedhamooti. Maal kana maaf ni halkote galgala? Kanuma afu maaltu sinaati kanuma takka maaleen kun kanuma takka kan haasa'u jiru. Halaa immoo haraan. Kun Halaal baga nyaatte haa? maal inni Maaliin siin jee maaliin ilmoo namaa sobanii dhage ilmoo namaa sobanii halkanii guyyaa itti kijibanii maallaqa nyaachuu akka raamtan hin beektu. Deemi nurraa. Hatta haadha luma kaatee yoo itti kijibuun haraam kana hin beektu. Haraam. Hin beektu. Haraam. Deem. akkanni Haraam bro. Numa akka waan ajama. Yoo inni tujee gaati maa. Maallaqa kana.